Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu sinin janna jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo baga jiraatanii yeroo kanaan isin gahe har'aatanas viidiyoo tokko qabannee dhufnee jira. Viidiyoo sanis viidiyoo gartee barbaadan hojjettanii gara gartee tiktokii galakkisuu kan dandeessan viidiyoo gartee miidhaginaan babbareechuu gartee dandeessan jira. San godhuudhaafis appilikeeshina isa kanaan barbaachisaa jira. Tempo app kayu kana jira. Tempo app kana gartee ni buufannaa jira. Eessarraa buufannaa bikirraa buufannus Google irraa yookaan Play Store seenneetuma buufannaa jira. Eega buufannee jira keessa seennaa jira. Eega buufannee bakka xiyyaa kana irraa deebinee jiru kana irraa deebi'utti haala saniin footoolee garagaraan video jira, viidiyoo jira. Viidiyoo kanarratti yeroo gartee gadduune haala kanaan video jira. Egaa nothing can stop me, I'm all the way. Egaa haala kanaan as use bakka YouTube addunyaa jira. Hayyee amma as keessaa footoo tokkorra tuqannaa jechuudha. Footoo Ustaaz Raayyaa sanarratti haa tuqannu asitti raayitiitti goona jechuudha. Hanga inni maree fixuunee hin jechuudha. Oke, hanga inni maree fixu ni jechuudha. Hayyee kunoo eega maree fixe haala kanaan footoo Ustaaz Raayyaa haala kanaan akkanatti nu baasaa jechuudha. Haala saniin seef godhatanii itti fayyadamuu dandeessan. Garuu beeksisa isaa kana jechuudha kan maqaa isaa fidu kana godhuunee wanta nu gaafata jechuudha. Nurra naquu ittuma dhiisna jechuudha. Yoo feene immoo maastariidhaan irraa hinaa jechuudha. Ergasii isa tuunee seef godhannaa bakka gubbaa kana tuunee jechuudha. Ekspoortii fayyuu kana jechuudha. Beeksisni kanaa yoo isin irra dhufe ittuma dhiiftanii hanga inni sekondii kana lakkaafitu eegas achi tuutanii eksii kana tuutanii irraa balleessanii. Haala kanaan amma gara feenetti sheer godhuu dandeenya jechuudha. Instagram, Facebook fi YouTube, TikTok, WhatsApp gartee kana kanaan sheer godhuu dandeenya. Bakka kanarratti ammoo 480 kanarrattis godhuu dandeessan. Asirratti 720 kanarrattis bareeda. Ammoo kanarratti isiniin godhu jechuudha. Yoo gartee dooraa lafaa qabaatanii gootan malee jechuudha. As bakka kanarratti 720 kanarratti bareedaadha jechuudha. As gara gartee TikTok ergina jechuudha. Haala saniin asiin gamaaf TikTok dabraa jechuudha. Yoo feene achumaan daawuloo godhannee qafoo keenya keessa buufanne eegasii immoo TikTok keessatti achiin erguu dandeenya jechuudha. Haala saniin appilikeeshina keessa yaatanii viidiyoo babbareeduu gartee jira jechuudha. Irra gootanii gama sooshaal miidiyaa erguu dandeessan jechuudha. Hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.